Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbee accounting waanii waliin eegalleessa chapter 5 baay'inaan waa'ee kaashii irratti xiyyeeffannee waliin ilaalaa turre. Achi keessas peetii kaash kan jedhamanii bank reconciliation maal akka ta'e akkamitti akka reconcile goonu guutummaa guutuutti waa'ee kaashii irratti xiyyeeffannee waliin ilaalaa turre. Partiin lammaffaa chapter 5 kun immoo waa'ee receivability irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. By the way, receivability fi kaashiin kaampaanii tokko keessatti baay'ee murteessoo fi barbaachisoodha. Kaashiin akkasuma jireenya kaampaanii tokko keessatti iddoo murteessaa fi barbaachisaa qaba kaashiin jechuudha. Akkasuma receivabilitynis kaampaanii tokko keessatti baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Amma chapterii kana keessatti paartii lammaffaa kana keessatti waa'ee receivability waliin ilaallaa jechuudha. Gamanumaan maatii chaanelii keenya warri hin taane bakka subscribe jedhu tuqxanii maatii chaanelii keenya akka taatanii nu jajjabeessitan isiniin jechuu barbaada. Ankan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaana Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. Gamanumaan kallattiin gara toopikii keenyaa har'aatti haaceenu innis receivability maali kan jedhu waliin ilaallaa. Paartiin kun egaa paartii lamatti qoodeen isiniif dhiyeessuu yaala. Innis account receivability fi not receivable kan jedhu jechuudha. Account receivability maali, not receivability non trade receivable kan jedhus ni jira. Isas waliin ilaallaa. Har'agaa kan irratti xiyyeeffannee waliin ilaallu account receivability dha. Account receivability waliin ilaallaa jechuudha. Account receivability maal akka ta'e akkamitti akka recognize or record goonu. Inni sadaffaan immoo valuation isaa jechuudha. Valuation of account receivable kan jedhu waliin ilaallaa. Kanaaf iyyuu paartii kana sirriitti na hordofaa. Paartii kana yookiis immoo chapterii kana dubbis principally kana sirriitti dhaggeeffattan sirriitti control gootan taanaanii intermediate keessa chapterii baay'ee akka fixxaniittan ilaala. Maaliif intermediate wajjin baay'inaan wal fakkaata waan ta'eef waanuma asirratti barattan achirratti ni barattu deddeebitanii jechuudha. Xiqquma advance ta'a malee waanuma sana waan barattanii fi xiyyeeffannoodhaan na duukaa bu'a. Waanni kun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Xiqqoos immoo konseptii isaa qabachuus hin barbaachisa paartiin kun jechuudha. Konseptii isaa sirriitti qabattan jennaan salphaatti hojjechuu dandeessu yookiis immoo salphaatti isiniif gala jechuudha. Kallattumaan gara toopikii keenyaa har'aatti haaceenu jalqabaa kaanee maaliin haa eegallume receivability maal akka ta'e haa eegallu. Receivable jechuun yookiis receivable is amount is due from individual or other company that are expected to be collected in cash. Jedha sourcing isaa immoo credentially lending money jedha. Gabaabumatti maal jechuudha? Meeshaa gurgurtanii haa ta'u yookiis immoo maallaqa wayii tokko namaaf liqeessitanii gara fuulduraatti kan sassaabbattan jechuudha yookiis gara fuulduraatti kan fudhattan liqaan gurgurtanii jechuudha. Receivable jechuun gara fuulduraatti kan sassaabamu jechuudha gabaabumatti yookiis duubee moo maal jettu? Duubee ta'e gara fuulduraatti economic inflow dha. Outflow osoo hin taane payabiliin amma economic outflow dha. Kaashiin outflow ta'a payabilii keessatti yookiis not payable manaan warri jedhaman kun jechuudha. Garuu receivable kan jennu economic inflow dha yookiis gara keessaatti kan dhufan jechuudha. Gara fuulduraatti nan fudhadhatanii kan expect gootan. Inni kun immoo sourcing isaa maalidha? Credit sale fi lending money dha jedha. Meeshaa maal gootu gara fuulduraatti fudhachuuf jettanii har'a gurgurtu har'a kennitu meeshaa har'a transfer gootu garuu maallaqa gara fuulduraatti fudhattu akkasuma maallaqa namaaf liqeessitanii gara fuulduraatti kan walitti qabattan jechuudha gabaabumatti. Karaa biraa money claims against business and individuals jedha. Definition masana kan ibsu jechuudha. Receivabiliin kun immoo gosa garaa garaatu jira. Gosa garaa garaatu jiru receivabiliin.
tokko account receivable kan jennu, lama not receivable fi kabira non trade receivable or other receivable kan jedhaman ni jiru. xiyyeeffannoon keenya har'aa guutummaa guutuutti account receivable dha jechuudha. Account receivable irratti xiyyeeffanna. Paartii isa kana jechuudha. Paartii kana isheen asirra jirtu kuni teebiliin garagaranaa kun account receivable dha. Kana jechuun amount owed by customers that result from sale of goods and services jedha. Inni kuni account receivable kan jennu yeroo baay'ee maalidha? Meeshaa yeroo gurgurrudha. Kanarraa madda sourcing isaa jechuudha account receivable. Account receivable jechuun meeshaa tokko gurgurtanii ji'a lama yookiin yoo guddate ji'a lama kaffai kan ture jechuudha. Yeroo baay'ee ji'a lama kan ture jechuudha. Yeroo baay'ee meeshaa gurgurtanii guyyaa hamma kana gidduutti naa kenni, guyyaa 30 gidduu, guyyaa 10 gidduutti, guyyaa hamma kana gidduutti jettanii specific date tokko kennitanii fi guyyaa hamma kana keessatti naa fiduu qabdaattu garuu meeshaa har'a kennituufi jechuudha. Inni akkasii maalla account receivable dha. Maalirraa madda inni sale of goods and services jedha. Meeshaa gurguruu irraa kan maddudha. Servisii yookiin meeshaa servisii kennitanii gara fuulduraatti maallaqa kan fudhattan yoo ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee guyyaa ji'a lamaa fi isaa gadidha account receivable jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Inni kabira inni lammaffaa irratti argaa jirtan kun immoo not receivable walii wal qabataa jechuudha. Not receivable jechuun immoo claims for which formal instrument of credit are issued as proof of debt. Karaa standardized yookiin written document dha. Not receivable immoo standardized bifa ta'een jechuudha. Akka account receivable miti. Orally dha account receivable jechuudha. Afaanumaan kan walii galtan malee barreeffama miti. Garuu not receivable kan jennu orally walii yookiis orally osoo hin taane barreeffamaan written document dha bifa standardized ta'een jechuudha. Amma inni kuni default risk yoo si mudate account receivable keessatti carraan argachuu keessan dhibbaadha. Garuu not receivable keessatti written dha waan ta'eef bifa standardized ta'e waan ta'eef ni argattu jechuudha. Maaliif mana seeraa deemtaniillee salphaatti documentii sanaan qabsiifachuu dandeessu waan ta'eef inni sadaffaan kun non trade receivable kan jedhaman ni jiru. Advance payment warra ta'an fa'i kana jechuudha. Non trade receivable kan jedhaman advance payment, income tax refundable kan jedhaman ni jiru. Warreen akkasiiti. Egaan receivable kana keessatti xiyyeeffannee kan ilaallu partiin jalqabaa har'a ilaallu account receivable dha. Inni itti aanu not receivable sinii qabadhee dhufa. Har'aaf garuu maalidha? Account receivable waliin ilaallaa jechuudha. Account receivable maal akka ta'e irraa. Account receivable keessatti immoo akkamitti account receivable record goona, akkamitti value goona yookiis immoo valuation of account receivable kan jedhu ni jira. Kanneen fa'i waliin ilaallaa jechuudha. Gabaabumatti har'a jalqaba kanaan maaliin haa eegallu? Recognizing account receivable haa eegallu jechuudha. Receivable immoo maddisaa tokko service organization yoo ta'e records a receivable when it provides service on account jedha. Bifa duubee yookaan liqaa ta'een yeroo servisii namaaf kennitan jechuudha. Service organization keessatti servisii hojjettan garuu maallaqa hin fudhanne gara fuulduraatti fudhattu guyyoota muraasa booddee jechuudha. Yeroo baay'ee ji'a lama kan hin caalle siniin jedheera. Merchandise yoo ta'e immoo meeshaa gurgurtanii maallaqa gara fuulduraatti kan fudhattan yoo ta'e jechuudha. Innis akkuma sana ji'a lama yookiin guyyoota kana kan hin caalledha. Seelii yoo ta'e seeliin karaa lamaan gaggeeffamuu danda'a. Akkuma asirratti argitanii kaashii ta'uu danda'a, krediitii ta'uu danda'a. Krediitii yoo gurgurtan receivable dha. Yoo amma fudhattu ta'e kaashiidha jedhama. Isaa booddee receivable kun immoo yeroo muraasaa booddee bifa kaashiidhaan fudhattu jechuudha. Bifa kaashiidhaan fudhattu. Receivable yeroo ta'u immoo waan beekuu qabdan receivable kun carraa funaanamuu dhiisuu qaba. Receivable carraa funaanamuu dhiisuu qaba. Akka kaashii miti. Default riskii qaba jechuudha. Default riskii qaba receivable carraatti funaanamuu dhiisuu qaba jechuudha. Maaliif waan gara fuulduraa hin beeknu waan ta'eef siin kaffala jedhee yerootti dhiisuu ni jira waan ta'eef jechuudha. Customeriin
kanneen kana haasaa chaartiin asirratti argaa jirtan kun yookiin piikchariin asirraa argaa jirtan kun jechuudha. So amma assume jedha Jordage company on July 1, 2012 jedha sells merchandise on account to Polo company for a dollar of 1,000 terms of 210 net 30 jedha. Prepare a journal entry to record this transaction on books of Jordage company jedha. Yeroo kana galmeessinu jalqaba Juulaay kana irratti akkamitti galmeessina jechuudha. Namni kuni meeshaa akkamiiti kan inni meeshaa meeqaan bite yookiis immoo meeshaa meeqaan gurgure hin bite osoo hin taane 1,000 gurgure 2 net 13 kan jedhu jechuudha. Guyyaa 10 gidduutti yoo kaffale kana jechuun dura sinitti maan oole guyyaa 10 gidduutti yoo kaffale persentii 2 discountii argata inni yeroo sassaabamu sana discountii kan galmeessinu ammaaf garuu discountii sale discountiin galmeessinu garuu ishee kana sinitti muuf guyyaan itti paymentiin sassaabamu guyyaa 30 dha garuu customeriin sun guyyaa 10 keessatti yoo kaffale persentii 2 discountii argata jechuudha 1,000 kanarraa jechuudha 1,000 kanarraa egaa amma isa immoo yeroo maallaqa sassaabnu sana yoo inni guyyaa 10 keessatti kaffale July 11 kanarratti sale discount enne galmeessina malee amman galmeessinu July 1 kanarratti account receivable kana qofaa galmeessina jechuudha. Account receivable jenne debit goona sale revenue jenne credit goona. Oto service organization ta'e immoo waan kun jechuudha. Osoo service organization ta'e kumni tokko as jirti alaas debiteetti ilaala. Osoo service organization ta'e service revenue jennaa ture jechuudha. Kun merchandise waan ta'eef sale revenue jenne jechuudha. Kana akka kanaatti galmeessaa deemna. Sale discountiin osoo jiraate amma gabaabumatti sin hubachiisuuf jechuudha. Chapter 3 keessatti sirriitti waa'ee kanaa irratti haasa'an ture garuu ammaaf hin baay'ee dubbachuu hin barbaadu si yaadachiisuuf duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Osoo amma July 11 kanarratti osoo kaffale customeriin kuni July 11 kanarratti osoo kaffale discountii ni argata jechuudha. Discount guyyaa 10 keessatti waan kaffaluuf jechuudha. Amma yeroo galmeessinu gaa kaashi jennee meeqaan galmeessina persentiin 2,100 kun meeqa 20 moo akkam ammashe ajennu mee kalkuleetaa goonu persentii 2 duwwaa tuqaa duwwaa 2 baay'isu 1,000 jechuun persentii qarshii 20 natti fakkaata 20 kaashi jennee meeqaan galmeessina 980 jenna sale discount jennee July 11 irratti ansiniin jechaa jira guyyaa 10 gidduutti yoo kaffan sale discount jennee meeqaan goona 20 debit goona maal jenna account receivable jennee immoo meeqaan 1,000 credit goona jechuudha. Yoo mul'achuu baate na of kolcha isheen kun lamaan deebiitan godhe 980 kaashi deebiiti sale discount 20 credit account receivable kana 1,000 creditan godhe jechuudha. Maaliif sassaabame waan ta'eef isa asitti deebit goone credit gochuu qabna jechuudha. Amma deebine yeroo sassaabamu sana jechuudha. July 11 irratti jechuudha kun si yaadachiisuu fi baay'ina waa'ee kanarra chapter 3 irratti dubbadheera duubatti deddeebitanii ilaaluu dandeessu. Garuu asitti akkamitti akka receivable account receivable galmaa'u qofaa sinitti muufan kaasee kana qabadha. Account receivable current asset dha akkuma beektanii chapter 1 keessatti ilaalaa turre account receivable current asset dha inni ka biraan kan sin beeku qabdan immoo net release valuation insa net releasable value sa galmee kana report ta'uu qaba jechuudha. Financial possession irratti net releasable value jechuun inni ilaalame akkam jechuudha. Garuu account receivable minus uncollectable debt full account kan jedhu jira. Kanarraa hir'isne report goona wanti irratti statement of financial possession irratti ni ilaalla gana. Akka kanaatti kan irra report ta'u net realizable value sa kanaan akka report ta'u qabadha. Gana ilaalaa deemna waan ta'eef uncollectable account receivable jedhanni kabiraan uncollectable sale on account raise the possibility of account
not being collected. Kana jechuuni wanta receivable jennee galmeessine tokko carraani funaanamuu dhiisuusaa guddaadha yookiis immoo carraa funaanamuu dhiisuu qaba. Fudhachuu dhiisuu qabdu. Maaliif namni by the way behavioriinsa yeroo hunda amanamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif carraan kaffaluu dhiisuusaa guddaadha. Default riskii qabaa jechuudha. Namni har'a sin kaffala gaafa akkasii jedhee yookiis immoo kaastamerii masin amantanii yerootti sinii kaffaluu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafidha receivable waan ta'eef amma maallaqa waan fudhanneef carraan sassaabamuu dhiisuusaa ni jira. Kanaafi uncollectable accounts or bad debt or debtful account expense, operating expense incurred because of failure to collect receivables jedha. Warra kanammoo yoo amma fakkeenyaaf carraan sassaabamuusaa xiqqaa yeroo ta'u jechuudha. Percentiin muraasni carraan sassaabamuusaa yeroo xiqqaa ta'u kanneen maal jedhee galmeessa warran sassaabamne kana yookiis warran sassaabamne kana bad debt expense jedheeti galmeessa kaampaanii. Bad debt expense jedha debit godha isaa booddee maal godha debtful account uncollectable debtful account jedheeti immoo credit godha yeroo galmeessu jechuudha. Gabaabumatti in sassaabamu jedhee waan yaadu tokko jechuudha kaampaaniin carraan funaanamuusaa xiqqaadha jedhee kan yaadu tokko maal jalatti galmeessa bad debt expense jedha isaa booddee uncollectable debtful account immoo maal godha credit gochuusaa kana beekuu qabdu. Sale record loss that result from extending credit as bad debt expense jedha. Kana beeka isaa booddee methodii lamatu jira receivable yeroo galmeessinu jechuudha. Receivable yeroo account receivable kana wantani goonu uncollectable kana yeroo galmeessinu jechuudha. Rifama method of accounting for uncollectable account jedha. Hamma kana hin sassaabadhu yookiis carraan sassaabamuu sadii xiqqaadha jettanii kan yaaddan tokko jechuudha yookiin estimate kan gootan sababa garaa garaa laaltanii jechuudha. Kanneen maal jettan akkamitti akka record goonu karaa lamatu jira. Innis direct write off method fi allowance method kan jennutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha kanan sitti himu basically direct write off method kan jedhu immaterial yoo ta'edha. Receivable sin estimate gootan suni immaterial yoo ta'e directly write off gootu. Direct write off methodin maal akka ta'e sinitti hima. Direct write off method jechuun bakka gaafa hammi kun percentii fakkeenya percentii lama account receivable kana in sassaabamu jettanii yoo expect yookaan estimate gootu ta'e jechuudha. Waan garaa garaa irra dhaabbattanii maal gootu bad debt expense jettanii account receivable jettanii credit gootu. Direct write off method jechuun gabaanwatti hin balleessitu jechuudha. Akkan sassaabamne wayitti hin balleessitu jechuumarraa gabaanwatti akka guutummaatti estimationidha garuu akka waan hin arganneetti galmeessitu jechuudha. Direct write off method kan jennu kun jechuudha. Inni kun yeroo kam eeyyamamaa yeroo immaterialii ta'udha. Account receivable bad debt estimate waan gootan suni immaterial yookiis immoo decisionii keessan affect godhu yoo ta'e jechuudha. Immaterial amountiin sini bad debt expense keessatti galmeessitanii decisionii keessan keessatti difference hin uumu yoo ta'e yookiis immaterial hammishee baay'ee xiqqoo decisionii keessan affect yoo gootu ta'e direct write off method galmeessitu akkanatti galmeessitu jechuudha. Allowancein garuu akkana miti. Isheen kun kan beekuu qabdan yeroo immaterial taate qofa yeroo taate qofa galmeessuu qabu. Immaterial jechuun immoo decisionii keessanii irratti difference uumu jechuudha. Material jechuun
make difference in your decision yoo ta'edha. Difference in uuma yoo ta'e decisionii keessan keessatti. Inni kun garuu immaterial jechuun decisionii keessan affecting godhu yoo ta'e yookiin hammishee xiqqoo yoo ta'e jechuudha. Yeroo kana eeyyamamti direct right of method kan jennu. Innis no matching jedha. Receivable not stated at cash realizable value. Waanuma nama dubbadhe duukaa wal qabata. Inni kun garuu allowance methodin keenya laws are estimated but better matching receivable stated at cash realizable value jedha. Mee tokko tokko naa ilaallu direct right of method. Direct right of method for uncollectible account jedha. Recognize account uncollectible account as expense or loss when account is specifically deemed or known or certain or determined proved to be actually uncollectible jechuun kana jechuun maalidha right of gochuu jechuun waan uncollectible account jettanii waan estimate gootan sun yeroo maal ta'uudha right of methodin jechuudha. Right of direct right of method kan jennu assume gootaniittu in sassaabamu jettanii guutummaatti yeroo beektan jechuudha. Waanni kun in sassaabamu jettanii bakka kana hin argadhu jettanii gaafa murteessitanii right of gootu hin balleessitu jechuudha. Receivable account receivable keessan hamma kana nan fudha jettan hamma ittiin estimate gootan sanaan hin balleessitu jechuudha. Yookiis credit gootu jechuudha account receivable keessan. Example kana ilaallu. Direct right of methodin immoo yeroo immaterial ta'edha kan eeyyamamu jenne. Example kana ilaallu. Right of method in 3. Assume that ABC company right of ME Dorans dollar of 200 balance as uncollectible on December 2 jedha. 12 jedha ifama. Warden's entry is jedha. Akkamitti galmeessa kanagaa right of method gaafa jedhamu maal gootu intrinsa yeroo hunda direct right of methodin bad debt expense debit gootu account receivable credit gootu yeroo kam yeroo direct right of method fayyadamtan kana sirriitti qabadha. Inni kabiraan recovery amma gaa estimate gootanii amma insa sabbadhu jettanii estimate kan gootanidha. Estimationiin immoo gaa yeroo baay'ee maal ta'uu danda'a reverse ta'uu danda'a by the way. Futurein hin beekamu waan ta'eef reverse ta'uu danda'a. Waan hin sassaabbadhu jettanii eegdan suni wanta hin sassaabbadhu jettanii eegdan sun akka carraa namni sun sinii kaffaluu danda'a yeroo sin eegnetti yookiis haala sin hin beeknen jechuudha. Yeroo kan akkamitti galmeessina entry lama nu barbaachisa. Assume jedha fakkeenya kana haa ilaallu that ABC company received the amount written of earlier jedha. Dura in sassaabbadhu jedhee bakka kana in argadhu jedhee murteesseera. Direct right of methodidhaan balleesseera jechuudha. Wanti ni isaarraa receivable isaarraa jechuudha. Yeroo receivable isaarraa balleessee ka'ee amma immoo akka carraa surprise ma wayii ta'ee in kaffalaaf namichi yeroo kan akkamitti galmeessinaa kan jedhudha. Jalqaba maal gootu compound entry nu barbaachisa. Compound entry nu barbaachisa. Kanaaf restate gootu waan sana jechuudha. Jalqaba maal galmeessitu account receivable jettanii reverse gootu. Isa dura galmeessitan dura maal jenneerra isa darbe keessatti paartitti ishee amma isinitti agarsiise bad debt expense jenne meeqaan credit debit goone ture 200 debit goone account receivable meeqaan credit goone ture 200 credit goone ture. Ishee reverse goona dursa. Reverse goonee kaaneeti isaa booddee maal goona collectionii keenya galmeeffannaa jechuudha. Dura inni reestate ta'uu qaba. Inni dura right of goone sun reestate gochuu qabna. Isaa booddee isa sassaabbanne sana galmeeffannaa jechuudha. Yeroo sassaabbannu immoo cash debit goona account receivable credit goona. Waa yaadachuu qabdan garuu kana dura reverse gochuu yookiin reestate gochuun dagatiina. Keesi inni kunis akkuma isa kanaadha. Dura reestate goona account receivable keenya recovery of account return of jedha. Bifuma kanaadha jechuudha. Garuu waan sin yaadachuu qabdan dura
maal gootu reestate gochuu qabdu. Isa dura right of gootan bad debt expense jettanii debit gootanii account receivable credit isa gootan reverse gootu isaa booddee collectionii keessan recognize gootu yookiis hin galmeeffattu jechuudha. Bifa kanaan een argitanii reverse godha yookiin reestate godha. Isaa booddee collectionii isaa cash jedheetu galmeeffata account receivable credit godha jechuudha. Bifa kanaan restatement kan jedhu. Inni kabiraan akkuma dura isinitti dubbadhe direct right of method fi allowance method jennee dubbanneerra. Allowance method itti ceeneerra. Direct right of methodin yeroo immaterialii jenne no matching jenne theoretically undesirably jenne inni kun baay'ee murteessaadha garuu inni kun dirqama bifa kanaan galmeessuu kan irra jiru jechuudha. Material gaafa ta'u yeroo baay'ee dirqama allowance method fayyadamuu qabna. Allowance method immoo maal akka ta'e maa ilaallu. Allowance method jedhee waan company estimate and collectible account receivable jedha. Estimate godha malee amma kana guutummaatti future dha waan ta'eef hin beeku amma sassaabamuu fi amma sassaaban. Kanaaf iyyuu maal godha estimate godha company tokko jechuudha. Amma maallaqa amma sassaabadhu jedhee expect godhu estimate godha. Isaa booddee recognize uncollectible account as expense jedha. When it is apparent, evident and probable. Egaa waan historical financial history isaa ilaaleetu jechuudha. Financial history isaa ilaaleetu customeriin isaa yeroo baay'ee kan kaffalan kan hin kaffalle yeroo baay'ee hin beeka waan ta'eef kaampaanii yeroo baay'ee hammi kun hin kaffalamu jedhee kan duraa sanarra history isaa ilaaleetu jechuudha. Hamma hin kaffalamu jedhee yaadu tokko yookiin uncollectible amma jedhee yaadu tokko maal godhaa akka expensiitti galmeeffata. Estimate godhaa jechuudha. Isaa booddee yeroo kana galmeessu immoo maal jedhaa allowance method keessatti maal godhaa direct right of keessatti direct luma account receivable isaa credit godha. Maaliif hin sassaabadhu jedhee murteesse yeroo inni kun immoo maalidha yeroo immaterialii ta'e eeyyamama guutummaatti sassaabadhu jedhee gaafa murteessu maal godha directly account receivable isaa credit godha. Allowance method keessatti garuu bad debt expense jedheeti isuma sana jechuudha. Allowance method keessatti bad debt expense jedha debit godha. Isaa booddee allowance for debt full account jedheetu immoo maal godha allowance for debt full account jedhee credit godha jechuudha. Bifa kanaan galmeessa. Isaa booddee company debit allowance for debt full account and the credit account receivable at the time the specific account is written off as uncollectible jedha. Direct right of keessatti maal godha inni reverse godhe isaa booddee collection isaa record godha inni miti. As keessatti yeroo amma allowance for debt full account jedhee galmeesseera bad debt expense jedhee credit godheera. Amma gaa hin sassaabadhu jedhee gaafa yaadudha inni kun estimate gaafa godhudha. Estimate godhee yookaan hin yaada sassaabamuu dhiisuu danda'a jedheetu gaafa yaadudha kun estimationiidha. Garuu guutummaatti gaafa sassaabachuu dhiisuusaa baruu jechuudha. Yookiis hin sassaabadhu jedhee gaafa perfectly baru waan kana maal godha reverse godha. Kana jechuun maal godha allowance for that full account isa jedhee dura credit godhe amma immoo debit godha account receivable credit godha. Fakkeenya irraa isinii galaa deema. Xiyyeeffannoodhaan na duukaa bu'aa. Fakkeenya kanarraa ilaallume. Provision or allowance or reserve for uncollectible accounts jedha. Illustration kana ilaallu. Hubsan Furniture has credit sale. Credit sale hammam qaba jedha. Miliyoona 1,200,000. Baramee 2,200 keessa. Of which 200 remains uncollectible at December 31. The credit manager estimates that 12,000 of this sale will prove uncollectible jedha. Egaa maal godha
credit sale hammam qaba miliyoona tokkoof 200,000 qaba furniture hamsa furniturein kun jechuudha. Sana keessaa 200,000 hin sassaabamne ganaa Decemberii 31 kanarratti jechuudha. Warri kaan miliyoona tokko sassaabamaniiru jechuudha. Kana keessaa 200,000 kana hafan keessaa maalidha? Manaajeriin jechuudha. History isaa ilaaleetu kan durii irraa jechuudha. Dura hammamtuun sassaabamu kan jedhuun gara fuulduraatti estimate gochaa jira. Kana estimate godhee 12,000 kana keessaa hin sassaabamu jedheet estimate godhe. 12,000 kana akkamitti galmeessina gaa hin sassaabamu jedhee kan yaadamu kana allowance methodii keessatti bad debt expense keenya debit goona, allowance for the full account keenya credit goona jechuudha. Akka kanaatti galmeessina. Hin sassaabamu jedhee kan expect goonu jechuudha. Isaa booddee presentation isaa akkamitti statement of financial position irratti akkamitti akka ibsinu jechuudha. Net realizable value isaatiin maal ta'u report ta'u qabaa jenneerra yeroo dura isinitti dubbadhe jechuudha. Isa jechuun immoo account receivable 200,000tu jira laasirra. 200,000 account receivable dha. Sana keessaa 12,000 hin deebi'u yookiin maallaqni sun naan deebi'u jedheetu estimate godhe. Isaa booddee hammamtu report ta'uu qaba account receivable keenya 100,000 188 report ta'uu qaba. Net realizable value ni jennu isa kanadha. Bifa kanaan report ta'a lakuno akkuma sirraa argitanitti. Lakuno allowance for the full account keenya irraa hir'isneetu jechuudha. Kana jechuun kontra asseetiidha gabaabumatti allowance for the full account kan jennu kun jechuudha. Asset account keenya ni hir'isaa jechuudha. As keessatti account receivable keenya hir'isaa jechuudha gabaabumatti account receivable asset account waan ta'eef. Inni kabiraan recording write off of uncollectible account jedha. Write off of uncollectible account. Write off gaafa godhu jechuudha. Write off gaafa godhu yookiin gaafa balleessu jechuudha. Kana jechuun guutummaatti naa hin deebi'u jedhee gaafa baru jechuudha. Certain gaafa ta'u jechuudha. Certain gaafa ta'u. Dura estimate godhe hamma kana sassaabbadhu jedhee estimate godhe amma garuu gaafa guutummaatti baru amman sassaabamne sana write off godha hin balleessa jechuudha gabaabumatti. Receivable dha. Nama funaannadha jedhee waan eegu sana hin balleessa jechuudha guutummaatti. So amma akkuma beektan akkuma laaltan allowance for the full account gaafa jedhamu shakkii keessa jira jechuudha. The full account sassaabamu jedheetu shakka ammi kun yookiin estimate godha amma kun sassaabamu. Garuu certain ta'a gaaf tokko jechuudha. Certain guutummaatti hin sassaabadhu jedhee murteessa. Murtee keessa gal gaafa galu akkamitti galmeessa. Isaa booddee direct write off kan jennu balleessuu jechuudha gabaabumatti. Fakkeenya illustration kana haa ilaallu. The Vice President of Finance of Hudson Furniture on March 1, 2013 authorized a write-off of $500 balance owed to RA where jedha. The entry to record write-off. Amma write-off gaafa goonu allowance methodii keessatti gaafa balleessinu jechuudha. Maal goona? Allowance for the full account enne debit goona. Debit goona akkuma sirraa argitan. Account receivable jenne maal goona? Credit goona jechuudha. Kana beekuu qabdu. Dura maal jenne? Hammi kun naan sassaabamu jenneeti allowance for the full account credit goonee turre jechuudha. Isa gaafa certain taanu naan sassaabamu jenne gaafa murteessinu immoo jechuudha. Inni dura estimationidha. Reverse goona jechuudha. Allowance for the full account keenya debit goona, account receivable keenya credit goona jechuudha. Bifa kanaan galmaa jechuudha. Lamma argitan miti account receivable dura 200,000 qabu ture. Kana keessaa 100,000 99,500 maalidha? Kanatti gala baalaansiinsa maaliifi 500 hin sassaabamtu waan ta'eef jechuudha. Murteesseeran sassaabamu jedheeti certain ta'eera waan ta'eef. The full accountiin dura meeqa?
dura meeqa ture hin sassaabbadhu jedheet estimate godhe. Garuu dafuu lakkaa'antii waan ta'eef deebi'ee sassaabamuu danda'a. Garuu hin sassaabbadhu jedhee murteesse keessaa hin sassaabbadhu jedhee estimate kan godhe keessaa 500 hin sassaabbadhu jedhee sirtee hin ta'e jechuudha. Hin beeke jechuudha. Yeroo sana right of godhe dura dafuu lakkaa'antii keenya keessa 12,000 ture. Yeroo rikeerdi goone yaadattu yoo ta'e 500 yeroo reverse godhu deebii yeroo godhu ni hir'atti baalaansiin ishee amma meeqatti galti 11,500 itti galti jechuudha. Keessoo sirriitti dubbisaa anamma sirriitti muu yaala moor sinii akka isinii galuuf keessoo immoo dubbisuu qabdu. Inni kabiraan recovery of uncollectable account akkuma dura isinitti hime dura direct right of method keessatti ilaalle amma immoo maal keessatti ilaalla allowance keessatti jechuudha. Allowance method keessatti immoo recover yeroo ta'u waan humti isin dura hin sassaabbadhu jettanii eegdan tokko yeroo recover ta'u akkamitti akka galmeessinu isa jechuun gaafa sassaabbattan jechuudha. Dura amma murteesseera amma fakkeenyaaf 500 hin sassaabbadhu guutummaatti beekeera jedhe garuu future irratti certain miti yeroo baay'ee yeroo deebisee sassaabbatu maalidha maal godha isinitti fakkaate reverse godha jechuudha. On July 1 RA where pays the $500 amount that Hobson had written off on March 1 Hobson makes this entry jedha. Ela oddoo kanatti amma right of godheera la duubatti yeroo deebinee ilaallu jechuudha. Right of godheera sirraa sin agarsiisuuf. Right of isa godhe kana deebisee maal godha? Deebisee maal godha isinitti fakkaate? Reverse yeroo godhu account receivable yoo kaffaluuf jechuudha namichi suni amma dura hin funaannadhu jedhee dubbatee murteesseera garuu amma yeroo kaffaluuf customeriin sun reverse godha. Dura maal godha? Account receivable jedhee tola restate godha iddoo kanattis yaadadha. Restate godha dura restate gaafa godhu account receivable kana debit godha allowance for the full account jedheetu kan July kana credit godha the full account allowance for the full account isaa booddee collection isaa recognize godha. Entry lama nu barbaachisa recovery keessatti kana yaadadha. Entry lama nu barbaachisa recovery keessatti dura isa right of gootan reverse gootu isaa booddee maal gootu kaashii keessan galmeeffattu jechuudha. Maallaqa sassaabbattan sana bifa kana right of godha. Inni barbaachisaa fi murteessaa ta'e nu hafe tokko estimating allowance jedha. Yookiis account receivable kana jechuudha. Allowance kana keessa estimate godha jenneerra karaa lamaan immoo estimate godha. Karaa lamaan estimate godha. Inni tokko percentage of sale dha. Inni lama percentage of receivable dha. Inni kuni income statement irratti kan xiyyeeffatedha. Percentage of sale jechuudha. Inni kun immoo statement of financial position irratti kan xiyyeeffatedha. Percentage of receivable kan jennu jechuudha. Inni kun matchingidha. Matching gaafa jennu expense follow maal jedha revenue kan jedhu yookiis immoo match wal godhuu qabu expense fi revenue jenneerra. Inni kanarratti kan xiyyeeffatedha. Inni kun garuu statement of financial position irratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf iyyuu inni kun maalidha? Inni percentage of sale kuni maalidha? Kan yeroo ammaa kana qofaa nutti agarsiisa. Inni kuni garuu percentage of receivable kuni allowance for the full accounting hamma kana baalaansiinsa hamma kana qabaachuu qaba kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Isheen kun amma irratti seelii ishee amma gurgurree kanarratti qofaa hammamidha kan jedhu. Inni kun garuu allowance for the full account kan jedhu hammam qabaachuu akka qabu nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenya fudheensi yeroon fakkeenya fudhu siniif gala xiyyeeffannaadhaan na duukaa bu'aa bakka kanatti jechuudha. Fakkeenya percentage of sale kan jedhuun haa eegallu. Percentage of sale jechuudha. Percentage of sale dhaan haa eegallu dursa. Management estimate what percentage of credit sale will be uncollectible. This percentage is based on past experience. Kan darbe irratti hundaa'aa jechuudha. Duri amma kanatu sassaabamuusaa beeka yoo ta'e jechuudha. History duraarraa gara fuulduraatti predict yookiin estimate gochuun isa rakkisu jechuudha. Sanarraa estimate godheetidha. Isaa booddee bad debt expense keenya akkamitti galmeessinaa yeroo estimate goonu jechuudha. Yeroo estimate goonu
amma akkamitti akka estimate goonu ilaalaa jira paartii isa gara dhumaa kana keessatti jechuudha. Isaa booddee yeroo estimate goonu percentage of sale keenya irratti net sale qabna. Isaa booddee maaliidha? Percentii hamma kanatti sassaabamu isa jennee estimate goone sanaan baay'isna jechuudha. Bad debt expense keenya galmeessuuf. So amma fakkeenya illustration kana haa ilaallu percentage of sale jechuudha. Assume that Gonzales companies elect to use percentage of sale basis jedha. It concludes that 1% of net credit sale will become uncollectible if net credit sale for 2011 are $8,000. The adjusting entry will be what? Akkam ta'a jechuudha. Gonzaalee kan jedhamu kuni percentage sale fayyadamaa jennee sana keessaa credit sale dhaan kan gurgure jechuudha. On account kan gurgure keessaa percentiin tokko maalidha? In sassaabamu jedhee estimate godhe. Hammamtu immoo gurgure net credit sale isaa $800 $800 gurgure. Sanaaf iyyuu bad debt expense keenya galmeessuuf maal goona? $800 baay'isuu 0.01% tokko sana jechuudha. Isheen immoo meeqa nuu dhufti? 800 nuu dhufti. Kanaaf iyyuu percentage sale waan ta'eef immoo income statement yerteef gabaamatti akkamitti galmeena? Bad debt expense jennee meeqaan 800 debit goona. Allowance for the full account jennee meeqaanii credit goona jechuudha. Allowance for the full account keenya 800 credit goona jechuudha. Bifa kanaan kan nuyi galmeessinu. So percentage of sale akkuma isiniin jedhe matching of expense with revenue irratti xiyyeeffata yookaan income statement irratti kan xiyyeeffatu jennee adjusting entry isaa fakkeenya bad debt expense dura 800 osoo qabaate jechuudha. Baalaansii dursa jechuudha. Amma immoo bad debt expense keenya meeqaan galmeessineerra amma 800 galmeessineerra dhiifama. Dura immoo allowance for the full accounting keenya osoo 1723 qabaate amma December 31 irratti meeqa qabachuu qaba jechuudha. Allowance for the full accounting keenya 9723. Oddoo kana sirriitti qabadha. Maalii fi garaagarummaa isaa adda baasuuf jechuudha booda irratti yeroo waa'ee percentage of receivable ilaallu irratti jechuudha. Amma meeqa galmeessine bad debt expense keenya 800 galmeessine. Dura meeqa qaba? 1723 qaba. Walii gala 9722 qabaachuu qaba jechuudha. December 31 irratti bifa kanaan galmeessina. Kan ammaa nutti agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Garuu allowance percentage of receivable keessatti akkana miti. Percentage of receivable management establish percentage of receivable between the amount of receivable and the expected losses from uncollectible accounts jedha. Allowance ni gaala amma as keessatti maal goone? Dura hamma kana qabaan amma kana galmeessineen walii gala amma kana qabaachuu qabaan. Garuu percentage of receivable keessatti bad debt expense keenya maalidha? Bad debt expense kan jennu allowance plus or minus previous balance of allowance for the full account jedha. Kana jechuun har'a allowance for the full account kan nuyi galmeessinu jechuudha. Har'a allowance for the full accounting keenya hammam qabaachuu qaba kan jedhudha. Kani nuyi calculate goon jechuudha. Mee fakkeenya isaa fudhan. Percentage of receivable keessatti fakkeenyaaf maalidha? Allowance for the full accounting dura debit balance qaba yoo ta'e maal goona? The full account plus account receivable allowance for account receivable kan jedhu bad debt expense keenya wajji wal qixa jenna. Isaa booddee maal gootu asumatti kan isinitti agarsiise allowance plus or minus previous balance of allowance for the full account kan jedhu jechuudha. Dura amma allowance for the full accounting keenya debit balance yoo qabaate maal goona? Kan amma galmeessine sana duukaa walitti dhaaneeti maal goona? Bad debt expense keenya galmeessine. Credit balance yoo qabaate immoo allowance for the full account minus jen. Kan amma yoo credit balance qabaate
allowance for the full account minus credit balance sana isaa booddee bad debt expense keenya galmeessinaa jechuudha. Yoo debit balance qabaate ni daama, yoo credit balance dura qabaate ni hir'ata jechuudha. Fakkeenya isaan sinii fudhadhoo kanatti sinii fa'a. Yeroo immoo percentage of sale galmeessu jechuudha. Kaampaaniin tokko aging schedule fayyadama. Aging schedule fayyadama. Tokko ishee kana siniif fudha fakkeenya isaa yeroo fudhu siniif gala. Ammaaf dhiisa. Amma aging schedule maal akka ta'e haa ilaalu. Aging schedule jechuun receivabliin jedha. Receivabliin hammuma guyyaan isaa dheerachaa deemu maalidha percentiin isaa guddachaa deemaa yaada jedhudha. Aging schedule dhaan kaa. Kana jechuun guyyaa 30 kan turuu fi guyyaa 90 kan turu carraan sassaabamuun isaa wal qixa miti. Maalidha guyyaa 30 keessatti kan sassaabamu yeroo baay'ee carraan sassaabamuun isaa guddaa ta'a. Guyyaa 90mootaaf kan turu immoo guyyaa baay'ee kan turu jechuudha. Carraan sassaabamuun isaa maal gaafa turaa deemu carraan sassaabamuun isaa maalidha xiqqaachaa deema. Bifa kanaatiin schedules godha yookiin bifa kanaan estimate godha. Amma asirraa akka argitanii dhibba ja'a jechuudha. Not yet collected jedha. Guyyaa 30 keessatti kan sassaabamu hamma kanadha. Guyyaa 31 receivably namicha TE aderti kan jedhu irraa jechuudha. Customer isaarraa dhibba ja'a jira. Guyyaa 30 gidduutti kan sassaabamu not yet du'in 0dha. Ammarra dhaabate jechuudha. Guyyaa 30 hanga 30 gidduutti kan sassaabamu kan eegu 300dha. Kana keessatti kan sassaabamu kan jedhu 200 askee 90 guyyaa 90 booddee kan jedhu 100 kaa'ee as keessattis customer isa kanaafis 300 ammarra dhaabbate 300 tun sassaabamu guyyaa 30 keessatti kan sassaabamu hin jiru. Guyyaa 31 hanga 60 gidduutti kan sassaabamu 250. Inni kun account receivable isaati inni jalqaba tootaaliin jiru kun jechuudha. Guyyaa isaan keessatti sassaabamuu danda'an amount isaanii duukaadha warras keessa taa'aa jiran immoo. Dhuma irratti gaa tootaaliin isaa ammarra dhaabbate hin sassaabaman kan inni jedhu har'arra jechuudha. Isheen 27. Isheef har'a waan ta'eef meeqadha? Percentii 2dha. Guyyaa 30 amma guyyaan isaa dheerachaa deemu immoo jechuudha. Percentiin isaa dabalaa deema. Kanaaf iyyuu percentii 4 ta'e. Guyyoota 31 hanga 60 gidduutti kan sassaabaman percentii 10. Guyyoota 61 hanga 90 gidduutti kan sassaabaman percentii 20. Carraan sassaabamuu dhiisuu isaanii jechuudha. Percentii guyyaa 90 booddee kan sassaabaman immoo akkuma fagaachaa deeman probability isaanii guddachaa deema. Kanaaf iyyuu estimate gaafa godhu jechuudha. Isaa booddee ishee dhumarraa kana jechuudha. Tootaalii kana waliin baay'isaa deemtu. Ishee kana corresponding percentii ishee duukaa jechuudha. Percentii 2 baay'isuu 27, percentii 4 baay'isuu 5,000. 700 itti fuftuu isaa booddee tootaaliin isaa iddoo kanatti sinii taa'a jechuudha. Iddoo kanatti siniif taa'a. Isaa booddee egaa amma estimating allowance jedha. Hammam estimate godhe assume jedhe an adjusted trial balance show allowance for the full account with credit balance of maal jedha dollar of 5,128. Prepare the adjusting assuming the dollar of 2,228 is estimated of uncollectible receivable from aging schedule. Aging schedule. Maal sinitti fakkaate dhuma irratti hamma December irratti hammam qabaachuu akka qabu nutti agarsiisa. Percentage of receivable kan gaafa fayyadamu hammam qabaachuu akka qabu allowance for the full accounting hammam qabaachuu akka qabu nutti agarsiisa. Percentage of sale saatuma sana irrattidha. Garuu December 31 irratti hammam qabaachuu akka qabnu nutti agarsiisa. Percentage of receivable gaafa fayyadamnu jechuudha. Amma gaa asirratti percentage of receivable calculate gaafa goone percentage of receivable calculate gaafa goone meeqa arganne 2,228 arganne. Isaa booddee bad debt expense inni galmeessuu kan qabnu dura maalidha sila credit balance hammam qaba.
Durumayyuu amma qaba $528 amma kana qaba. Amma kan galmaa'u qabu bad debt expense irratti 1,700. Innis 2,228 irraa meeqa irrastu 2,528 irristanii kan argattu jechuudha. Maaliif dhumarratti amma qabaachuu qabu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Already 528 qaba. Amma kan galmaa'u 1,700 qofaadha jechuudha. Walirraa hir'istanii argattu. Dura amma kana qabala. Ishee kana garaagarummaa qabdi kan siniin jedhee dura sinitti dubbachaa ture. Bifa kanaan galmooftila. Amma kan galmaa'u qabdu 1,700 qofaadha. Durayyuu amma kana qaba waan ta'eef isheen kun dhumarratti amma qabaachuu qabdu nu agarsiistela. Ishee dhumarra kan jiraachuu qabdu. Ishee duraarratti maal jenne garuu kan yeroo sanaa qofaa nutti agarsiisti jenne yeroo percentage of sale fayyadamne. Maaliifi percentage of sale income statement waan ta'eef yeruma sana qofaa garuu kan yeroo baay'ee qabatee dhufa jechuudha. Statement of financial position jechuun. Bifa kanaanis estimate gochuu qaba. Amma fakkeenyaaf zero balance soo qabaate immoo iddoo kanatti zero balance soo qabaate iddoo kana inni 528 qabu osoo zero balance qabaate normally maal galmeessina 2,228 kana guutummaa ishee galmeessina ture. Osoo zero balance qabaate instead of 528 kana jechuudha. Bakka kana otoo zero balance qabaate guutummaa ishee ishuma kana galmeessina ture jechuudha. Osoo credit balance qabaate immoo osoo credit balance asiitii jechuudha. Bakka 528 kana debit balance credit balance isa qabu kana ishee kana balleessaati jechuudha. Ishee kana balleessaati bakka kana galcha. Ishee kana otoo 500 oddoo yookiis oddoo kana kotta 528 ishee asii kana credit debit dedha oddoo kana debit dedha. Osoo kana qabaate immoo 2,228 kanatti 528 kana idaana. Har'a kan galmaa'u qabu jechuudha. Itti daaneeti bad debt expense keenya galmeessinaa jechuudha. Itti da'amti bakka hir'achuu qabdu kana jechuudha. Garaagarummaa yoo debit balance qabaate asii credit balance waan qabuuf irraa hir'ate bad debt expense keenya 1,700 af kana galmaa'u qaba jechuudha. Bifa kanaan beekuu qabdu. Kun aging scheduleidha. Isuma sana duukaa wal fakkaata. Irra deebi'uun barbaadu. Amma asirratti yoo laaltan garuu dhuma kanarraa isinitti agarsiisuuf allowance full account 37,665 qabaadha. Osoo dura zero balance qabaate maalidha? Allowance for the bad debt expense irratti hammamtu galmaa'u qaba kan jedhudha. Guutummaa ishee galmeessina yoo zero balance qabaate jechuudha. Yoo amma credit balance yoo qabaate immoo irraa hir'isuu qabdu 37 kanarraa jechuudha. Irraa hir'istanii kaa'uu qabdu akkuma duraa jechuudha. Irraa hir'istanii 30 yoo irraa hir'istan 36,550 ta'a. Bifa kanaan galmeessitu jechuudha. Fakkeenya kana qofaan sinii fudhaa baay'een dheeressallee natti fakkaata dhifama. Fakkeenya kana haa ilaallume. Akka moor sinii galuuf jedhee yaadeetanii maal jedha statement of financial position adjustment in dura maalidha account receivable kana qabaata sale revenue kanadha allowance for the full accounting 2,000 qaba sale return and allowance kana qaba jedha isaa booddee prepare journal entry to record bad debt expense assuming Sandel company estimate bad debt expense A 1% of net sale B 5% of account receivable jedha. Inni kanarraa maal nu gaafate yeroo solution isaan itti dhufnu percentage of sale fayyadamaa jira jechuudha. Inni B'n immoo percentage of receivable jechuudha. Isaan kanaaf akkamitti galmeessina kan jedhu haa ilaallu gaa. Amma balance isaan qabaatan nu ilaala. Inni kun 2,000 qaba account for the full account. Inni kun immoo meeqa qaba? 1,160 qaba. Kana walirraa hir'isnee kaa'uu qabna dura. Amma gaa percentage of sale yeroo fayyadamnu net sale baafachuu qabna. Net sale keenya creditiidhaan galmaa'e kanarraa hir'isuu qabna. Sale return allowance yeroo irraa hir'isnu 700 fi 50 moo akkam ta'a yeroo walirraa hir'istan kana nuu ta'a. Isaa booddee percentii tokkoon baay'istu. Yeroo percentii tokkoon baay'istan maal ta'a? 7,500 nuuf ta'a jechuudha. Isaa booddee bad debt
Data expense 17,500 galmeessina. Allowance for the fuel account 17,500 credit goona jechuudha. Bifa kanaan galmeessina. Yeroo percentage receivable fayyadamnu immoo dura kana qabanni kun kuma lama qaba dura allowance for the fuel accounting percentage isa kanaatu immoo amma immoo percentage isa kanaan percentage shan kuma tokkoof kuma dhibba tokkoof kuma 60 meeqadha percentage kana yoo baay'istanii meeqa siniif dhufa kuma 8 siniif dhufa kuma 8 siniif dhufa kuma dhibbaaf 60 baay'isu percentage shanii yoo jettan kuma 8 siniif dhufa dura immoo kuma lama waan of keessaa qabuuf kan amma galmeessuu qabnu jechuudha kan amma galmeessuu qabnu meeqadha kuma 6 qofaadha jechuudha yeroo percentage of sale fayyadamnu kuma 8 irraa kuma 2 hir'isnaa jechuudha kan inni dura of keessaa qabu dhuma irratti amma qabaachuu qabu nutti agarsiisa waan ta'eef kutaan har'a waliin ilaallu kana fakkaata kutaa ittaanutti note receivable isiniif qabadheen dhufa xiyyeeffannoon na dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaan jedha ammallee maatii chaaneelii keenyaa kan hin taane subscribe gochuun maatii chaaneelii keenyaa ta'uun nu jajjabeessaan siniin jedha horaa bulaa galatoomaa